guyyaa irraa mootummaan Itoophiyaa Iqaburratti Piroofeesar Mararaa Guddinaa itti gaafatamaan paartii KFO yookaan Koongireesii Oromoodhaa jecha ajaa'ibsiisaa mootummaa nafxanyaa irratti dubbatee jira. Mootummaan Minilik irra deebi'ee Calanqoo fi Aanoleetti akka Oromoo fixaa turetti ammallee lammaffaa inurra deebi'ee Oromoo jumlaadhaan Harargee fi Arsii keessatti fixaa jira. Kun jaarraa kana keessatti hin danda'amu jechuudhaan uummata nafxanyaa hunda qaareessee jira. Sababa kanaan nafxanyaan ammaan tana miidiyaa ifii qabdu gubbaarratti ol baatee Piroofeesar Mararaa Guddinaa jecha akkanaa akkamitti dubbatettee miidiyaa Itoophiyaatiin iyyaa jirti. Haala wal fakkaatuun mootummaan nafxanyaadhaa kan Dr. Abiy Ahmediin hoogganamu ammaan tana qeerroon mudditee fuutee qabnaan paartiilee siyaasaa kan duraan walitti yaamuu didee ifuma mataa isaatii mootummaa Kingii haatee Minilik ta'uudhaaf kabajaa paartiilee siyaasaa Itoophiyaati rabee arraan tana dirqamuudhaan paartiilee siyaasaa walitti qabee ta'amma dura kuttee amma biyya wajjin haa bulchinu jechuudhaan itti kijibaa oole. Haaluma fakkaatuun paartiin Amaaraa Izemaanis waan mootummaan Itoophiyaa jinosaayidii uummata Oromoo irratti gaggeessu jiru kana nuti harka keessaa hin qabnu, nuti kanaan maqaan keenya baduu hin qabachuudhaan Dr. Abiy Ahmed paartiin Izemaa itti garagaltee jirti. Haaluma wal fakkaatuun Jawaar Mohaammed hanqa ammaan tana Dr. isaa osoo hin harkatin yaalii takka dhaba summii nyaachisaniin akkanumatti ta'aa jira. Oromoo kai osoo qabsaa fi gameessa keessan osoo hidhaa jiru akkamitti teessanii raftan Oromoo mee ammaan booda eenyu isiniif qabsawa? Jawaarin qeeqxullee hin qabdu kan ittiin qeerroof yookaan immoo abaawootti hin qeeqxanillee hin qabdan jechuudha. Sayyoo yookaan immoo Tsaggaayee Dandanaa waan kanarraa dhaabbachuu qabatanii galee warra kaleessa farda tiippeellee taatanii har'a immoo farda Abiyyiin ta'aa jirtan ilmaan Oromoorraa qabsoo ilmaan Oromoorraa dhaabbadhaa. Keessaan galatu waan ittiin Jawaarii fi qeerroo fi qarree keenya ittiin qeeqxu hin qabdu siin jechuu barbaada jechuudha. Sini galee wanti inni ittiin qeequu danda'uun tokko hin jiru. Sayyoon warra kaleessa illee magaalaa Burraayyuu keessatti bara 2002 irraa kaasee qabsoo ilmaan Oromoo kana duubatti deebisuuf adda durummaan dalagaa ture malee qabsaa yookaan immoo sirba qabsoo tokko uummata kiyyatu kana naaf ta'e jedhee wanti inni dalagaa ture hin jiru jechuudha. Sini galaami. Kanaafu Oromoon waan kana sini galee keessaa galatu ijoolleen baay'een aartanii wantoota adda addaa irraa barreessaa jirtanii nama qabsoo beeku komatan malee harreettoo darbe harreerraa amma fakkeenyaaf fe'aa tokko yoo fe'aa kan harree irratti feetanii harreettoo dabarsitan bu'aan qabu jechuudha. Kaleessallee ummatuma harcaatu turtettu ummatuma gantuu turtettu isaanumatu ammallee farda Abiyyi ta'ee guutamee deemaa jira jechuudha. Sayyoo jechuun bara TPLF sini galee bara yaadig biyya bulchaa turetti kanniisa filadha jedhee nama adda durummaan dalagaa ture waan ta'eef waan kanarraa of eeggachuu qabdanii gantoota baay'eetu jira, harcaatota baay'eetu jira, warri qeerroo basaastan baay'eetu jira. Kanaafuu sayyoon beekumsi inni qabu hin jiru jechuu kan itti dhukkubsatee waan ittiin sini galee waan kanarraalee barachuu qaba sini galaami. Hanga feete baddi malee saree jedhi qanee waan jedhamu tokkotu jira sini galee. Kanaafuu sayyoo yookaan immoo Tsaggaayee Dandanaa warra kaleessa TPLF akka fardaatti itti fayyadamtee yeroo inni dhukkubsate garuu kan bira dhaabbataa ture Oromoo jechuudha. Dinquu Dayyaastu dhukkubsatee boolla du'aarraa keessa deebise Dinquu Dayyaasi jechuudha. Sila akka jalqabaatti adda durummaan sini galee nama harka ciniine ta'e malee adda durummaan ol ba'ee kafalmachuu qabu isa ture jechuudha. Kan adda durummaan ka ol ba'ee falmachuu qabu sini galee adda durummaan ka qeerroo kakaasuu ture isa ture. Jawaariif jecha toon ta'e du'a Caaluutiif jecha toon ta'e du'a ilmaan Oromootiif jecha toon ta'e Dinquu Dayyaas aarsaa guddaa isaaf kaffalee lubbuu isaa oolche sana waa'ee isaarraa dubbachuu qabaa ture jechuudha. Sayyoon garuu harka nyaate beetanii nama quba isaa deebisee nyaate isa jechuudha. Sini galee kanaafu beekumsi inni qabu hin jiru jechuudha. Sini galee wanti inni warri keessattuu artistoonni Oromoo keessattuu artistoonni ijoollee Tuulamaa badii guddaa keessa jirtan jechuudha. Sini galee badii guddaa keessa jirtan maaliif
Sa'aatii Oromoon du'aa jirutti, sa'aatii ayyoonni Oromoo mana hidhaa jiranitti, sa'aatii ayyoonni Oromoo mana hidhaa keessa jiranitti isin waan biddeen ho'aa nyaattaniif qofa Oromoon bilisoomteetti hin jedhina. Isin Jawaarillee waan kanarraa dubbatee jira beektanii. Jawaarillee waan kanarraa dubbatee jira. Isinii galee waan kanarraa dubbatee jira jechuun Jawaar. Maal jedhee? Lafti illee isinii kenname lafti ka fudhatan ka Oromooti. Maallaqni ka fudhatan Oromoodha. Ka Oromooti garuu jedhee jira. Garuu ilmaan Oromoo haqa ilmaan Oromoo daqiiqaa tokkoof miti. Ashama akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya raadiyoo guyyaa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hordoftoota qeerroo miidiyaa Turkii oduu kana isin dhageessifna. Imala Amerikaa dhiibbaa akka godhu gaafatan miseensonni mana maree Ameerikaa itti dabaluudhaan filannoo dura mariin siyaasaa adeemsifame waliigalteerra akka ga'amu intarneetiin akka hin cufamne mirgi yaada fi ibsachuu gaazexeessitoota dhaabbilee mormitootaa fi uummata biyyattii guutummaatti akka kabajamu hubachiisan. Hidhamuun hooggantoota olaanoo paartii mormitootaa kan akka Jawaar Mohaammed mootummaan Itoophiyaa fedhii biyya dimookiraatessuurraa gara boodatti deebi'aa jiraachuu akka mul'isu miseensonni mana maree Ameerikaa kun hubachiisan. Labsii yeroo hatattamaa haala sadarkaa addunyaatti wal madaaluun hojiirra akka oolu mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaan godhamuu qaba kan jedhan miseensonni mana maree Ameerikaa kun manni murtii siyaasaarraa bilisa ta'ee akka hojjetu mirgi namummaa shakkamtootaa akka kabajamu sarbamuun mirga namummaa Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiru qaama addunyaa kan walaba ta'een akka qoratamu dhiibbaan akka godhamullee gaafatan. Dhimma kana ilaalchisee waldaa mirga namummaa falmuu oolaan ibsa baasee jira. Hojii raawwachiiftuun yookiin hojii gaggeessituu keessaa waldaa kanaa keessaa kan tokko kan taate Seenaa Jimjimoo yeroo ammaa kana na wajjin argamti. Seenaa akkam jirta? Galatoom nagaa jira jedhan. Hayyeegaa akkuma nama oduu irratti ibsetti Itoophiyaa keessatti mirgi namummaa itti fufiinsaan sarbamaa yookaan dhiitamaa jiraachuu miseensonni mana maree Ameerikaa ibsuu isaaniiti senis gara olaatiin ibsa kan baaftanii mee dhimma kana eessaa ka'ee eessa ga'ee gabaabsitee akka nu ibsitu. Galatoome ammallee so ergaa keessattuu egaa dooyinsa Hacaaluu walitti hidhateetiin hidhamoonsa warra poolitikaa paartii dooyinsa nama biyyattii guutuu keessatti ta'aa jiru mirga namoota kan poolitikaa fi kan nagahaallee kan sarbame kan hidhamanii mana seeraaf hin dhiyaatin baay'ee waa yaachisee jiruu fi torbaan shanan dabre jahan dabre kana keessatti haasaa guddatu ture manni maree hojii biyyaadhaa kan Ameerikaa keessatti mootummaa koongirasii wajjin yeroo 3 haasa'ee jira. Amma yeroo jalqabaatiif gadi bahaniitiin akkuma agartu kana koongirasiin 20 wal gahaniitiin dhimma kanarratti marii baay'een boodatti ejjennoo kana baasanii guyyaa 60 keessatti deebii eegaa jiru. Gaarii dhagaa mootummaan Ameerikaa gara jalqabaa irratti mootummaa Itoophiyaa deeggara akka ture beekamaadha. Ibsammoo ergaa maalitti dabarsa mootummaa Itoophiyaa? Akkuma xalayaan irratti jedhutti baay'ee serious concern akka mootummaa mana maree Ameerikaa keessatti baay'ee haalli Itoophiyaan keessa jirtu akka karaa sirriin karaa dimookiraasii ganama dubbatirraa akka deebitee jirtu cadhisiinsa mootummaa Ameerikaa haja alaa biyya alaa kun dubbachuu dhabu kan nameessa du'iinsas ta'ee hidhamootaas akkaataa amma jettee akka Jawaar Mohaammed kan namoota ijoollee ajjeefamaa jiran keessattuu naannoo Oromiyaa kana keessatti baay'ee jiraachisee jira. Guyyaa 60 keessatti akka dubbii warra ilaalu kun hatattamaan akka deebii kennu publicly uummatatti as bahaniitiin koongirasiin kun gaafataa jira jechuudha. So jijjiirraa guddaa mul'isa jechuudha kun dajan. Waldaan mirga namummaatii fi falmuu kana keessatti hojii raawwachiiftuu taate kana keessatti shoorri inni taphate maali?
Kana keessatti shoora guddaa taphatee jira. Jalqabumarraa akkuma Haacaaluun Du'irraa jalqabeetiin guyyaa lama keessatti mootummaa koongirasii hedduu dubbisnee keessaan illee maree 37 waliin koongirasii 37 wajjin mari'annee waddaa adda addaa ka Amnistiis ta'ee ka poolisii East Afrikaa irratti katabu keessa particularly Itoophiyaa irratti katabu warroota kanneen wajjin haasofneetiin tarkaanfiin dura keessaan akka mootummaan kun dhiibamu haja alaa akka ilaalchise jechuun foreign affairs kuniyyuu keessaan akka dhiibu imbaasii Ameerikaa kan Itoophiyaa jiru hanga dubbachuu dhabuunsa State Departmentiin du'iinsa nama kanneen hundarrayyuu callisee bira dabruu isaa keessaan hedduu dhiibaa turanii hidhattoota lammii Ameerikaa kan ta'an Jawaaniinis qabatee warroota kaawwanis qabatee kan hidhaman kana hanga akka dubbachuu dhaban kun akka baay'ee yaachisee keessaan dhiibbaa godhanii yeroo baay'eedhaa fi kanneen hunda duuba jirraa waliin haasaa jirraa waliin mari'ataa turree waan katabamu waan dubbatamu kanneen irratti hirmaannaa guddaadhaan keessa deemaa ture jalqabarraa hanga dhumaa jechuudha. Hooggantoonni paartii siyaasaa olaanoo kan akka Jawaar Mohaammed jedhamuun dimokiraasiin duubatti deebi'aa jiraachuu mul'isaa jedhan miseensonni Ameerikaa mana maree Ameerikaa kuni. Egaa bultii 60 booda ministirii haajaa alaarraa maal gama jetteetu yaaddatta? So akkuma duratti jedhee manni maree Ameerikaa kuni cal'isiinsa mootummaa Ameerikaa ambaasiitu kana keessatti Itoophiyaa ambaasii jiru cal'isiinsu suni waan gaddisiisee fi baay'ee konsernii waan godhee fi uummata bira dhaabbataa jiru immoo kuni mootummaa karaa dimokiraasii irraa bahee irra dhaabbataa jiru waan ta'eef guyyaa 60 kuni carraa kennaa fi akka warri publicly wanna kanarratti akka dubbatan keessatti qofatu hin ta'in akka qulqullinatti mana maree Ameerikaatti deebii gahaa ta'e akka dhiyeessanii fi dhiibbaa guddaa godhanatti fakkaata. Seenaa Jimjimoo hedduu galatoomii dhimma kanarratti gaa bal'inaan itti deebinee kan mari'annu ta'a. Daawwattoota keenya dhaggeeffattoota keenya seenaa Jimjimoo waldaa mirga namoomaati. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obbo Jawaar Mohaammed guyyaa irraa mana hidhaatitti akka doktorri isaa wal'aanu hayyamuufillee hanga ammaan tana osoo yaala hin argatin achumaan hafuusaa oduu nama nu ga'e ni addeessa. Assalaam hordoftoota dhaggeeffattoota keenya haalli amma Itoophiyaa keessatti deemaa jiru haala sirna Minilikii fi Hasan duraatiin wanni adda baasan takkailleen akka hin jirre hayyoonni Oromoo irra deddeebiidhaan ibsaa jiran. Haaluma wal fakkaatuun obbo Baqqalaa Garbaa Hamzaa Boronaa fi hidhamtoota Oromoo hunda haala salphisanii ilaaluudhaan irra hedduu isaanii ajjeesaa jiran. Haaluma wal fakkaatuun Oromiyaa keessatti mormii Itoophiyaa kana mudatee yoo xiqqaate namoonni 200 ol ajjeefamaniiru. Haala wal fakkaatuun Baalee keessatti abbaa haadhaa fi ilmoo ji'a sadii mootummaan ifaasitti naftanyaadhaa ajjeesuunsa waan baay'ee nama gaddisiisu. Haala wal fakkaatuun aanaa Kombochaatillee nama 10 ol ooruu keessatti warra ooruu qotu ajjeesanii jiran. Sirna amma dura Itoophiyaa sirna naftanyaa kana irraa maatii biraatiin wal agarrootti hordoftoota keenya nagaa nu tura.